Hayyee amma gara yaada kiyyaatiin seenaa dura itti aansuudhaan assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu isiniin jecha baga nagaan dhuftan kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota feesbuuka sheeka abbutaa eegaan isiniin jee isinummaa warri dhufe kun sheer godhaadhaa ummata keenya sagalee tahaa aniis harargeedha anis ummata oromoo ka oromiyaa keessaa dhumaa jiru san warri jettu qoftii warri sanitti amantu qoftiin sheer godhi gara sagantaa kiyyaatiin seenaa jechuudha. Arra ummatoonni keenya akka buqqaan amma dheengadda kaleessa reefu break newsii waajjira paartii keessaa naa ergamte poostii isinii godheetiin ture jechuudha. Qaallichi ajaja gaddabarsee jira jechuudha. Wadallootii isatti ajaja gaddabarsee jira jechuudha. Nam tokko reaakshina tokko hin garsiisinaa. Isin fokosiin keessan abbaa irra haa ta'uu. Tanneen guyya 2 fi 3 irra waccee ustii. Akkanaa jettanii ajandaan kana deebii ittiin kenninaa gaddalleen ibsatinaa gammachuulleen ibsatinaa jeeniin jira jechuudha. Amma wadallootiin takka takka agartee akka nama gaddaa fakkaachuuf akka nama gartee ummata kanaa dhimmame fakkaachuuf nutis sagalee taaneemi harka sibira kaachuuf laalle poostuma takkaan harka sibira kaachuuf wuxxifachaa jiraachuu isaanii harkaa jirraa jechuudha. Obboleeyyan kiyya rakkoon ummata keenyaa rakkoon ummata keenya ka ummata keenya rakkisaa jiru sirnaa jechuudha. Haga sirni kun jirutti furmaanni ummata keenyaa hin jiru jechuudha. Wahuma fedhe ta'ullee haruma fedheen dhufullee wanni hanga namtichi sheeyxaanni kun aangurra jiru qabadhu. Haga namtichi sheeyxaanni kun aangurra jiru boochi Oromoo boochi ummata Itoophiyaa ni dhaabbatti jetteetti qollee yaade. Du'aatiin ummata Itoophiyaa du'aatiin ummata Oromoo hidhamuun ajjeefamuun butamanii maallaqa gaafatamuun seeraan ala gartee mana hidhaatii baafamanii gaafii takka malee rashanamuun haga gartee sheeyxaanni dhiiga namaatiin jiraatu kun jirutti ni dhaabbatti jettee yaadin. So sheeyxaanni kun aangorra jira jettanii sagalee walii ta'uu dhiiftanii cal jettanii haga inni aangorraa bu'u jettanii eeguun eenyuutu aangorraa buusa anaa fi sihii jechuudha. Akkuma anaa fi ati aangoo yaabbachiifne ka aangorraa buusulleen anaa fi sihii jechuudha. Mootummaa kabajaa siin qabne mootummaa osoon ati buqqaatu osoon ati nagaa dhabdu barfannoo si godhe barshanee si godhe oduu himaa si gale. Abbaan fedhe dhufee haa godhu. Fannoon dhuftee haa gootu. Amma warra isiniitu fannoo wajji wal ta'eeti laalmee waan wallaaltuu jaankii waan akkanaatu siyaasa oofna siin jaa jechuudha. Nuti yoo fannoo wajji wal taane mootummaan ummata sanii na filatee ummataaniin filatamee jee dhaadatu. Maaliif ummata isa filate san nageenya neen? So amma ajandaanii nan dhufeef bakka bu'oonni ummataa eeysa jirtan caffee Oromiyaa ta'ifiin jettu caffee Oromiyaa ta'ifiin jettu manni Shimallis eeysa jirtan ummataa bakka nu buufate jettaniichi aadaa Oromoo uffattaniichi hin tetteeysanii aadaa teenyaan boonna jettaniichi hin tetteeysanii ummanni isin aadaa uffattanii achi tetteessan sun har'a dhumaan jiru. Caffeen Oromiyaa eeysa jirta. Bakka bu'aa ummataa keefiin jettu. Sheekotiinoo warri amantii teenya ol qabe maarree teenya ol qabe amantii tee maal ol qaba hudduu tee ol qabe malee. Sigale. Mee amantii tee maal ol qaba. Eeysa jirtan sheekotiin warri dheengadda gaazaa bochan. Moosun ijoolleen gaazaa luuccaa bibbireedduu diddiimtuu sani gugurraattiin tun teeysanii mitiimi. Wallaahi billaahi yaa sheekoti yaa wadallooti sheekoti maalii miti yaa wadallooti
wallahi billahi ummata kana jecha kabajaa isinii godha malee shayxaantichi wallahi billahi akka namatti isin lakka isini kaanee jirra gaafa isin salphattan dhufuuf teessi jechuudha sheyni haqan dalayne kabiirri haqan dalayne sigale abbaan gadaa haqan dalayne abbaan murtii haqan dalayne salphinni isaa boodarra salphina badaadha jechuudha salphina badaa salphachuu teessanii qabaynaa taa'e sigale qabiinaa taa'e arra afaan dhooyfattanii kalooyitaa firra nayitanii yaatan saniin afaan cufattanii sigale osoo gartanii akka naman arkini osoo beeytanii akka naman beeyne sheekotii asii gartee yoo hudduun dhalaa poosti goote asii gartee innaan illaahi jee juuzee bira guutee asii dhufee sigale dhalaa wal lolteef dhalaa wali buuteef sigale kuullee faarraa dubra keenyarraa haasa'uutu arra dhumaatii ummata keenyarraa haasa'uun itti ulfaattee jechuudha sigale kana caalaa sheekotii kijibaa jira kana caalaa kijibni ni jira sigale ummata ni nuu salaachisa itti gaafatamummaa qabna sigale ummata muslimaati mataa ol qabe mootiin hangana mataa ol qabe hin jiru aboo dhiiga qeerooti ka'u mataa ol si qabe qabsoo qeerooti ka mataa ol si qabe rabbii gaditti muslimni maas waan harkate qabsaa'ee harkate malee kadhaadhaa wanni harkate hin jirtu sigale warri arra sheekotiin gartee mataa ol dachaafattanii akka naman garretti miidiyaarraa ija qabattanii tetteeysan sigale gaafa isin gayyaatanii ummata keenya jettaniitu isin eeynaa jechuudha sigale osoo daangaan oromiyaa sarbamu cal jettaniiti qaallicha harkatumu turtanii jechuudha osoo joolleen isin biratti ajjeefamtee gumaan dhabamee namni rakkatu cal jettanii magaalaa poosti godhuu turtanii jechuudha arra ummata julmaan buqqe sigale keeysa yaatanii wallaggii amantiidhaa fi buqqiftee akka numaatu duula kana ummata keenya kabajamaaf jaalatamaa ummata wallaggattichi deebifnuufi keeysa waan isin ooftan dhagaheeti ani makanii laayifii dhufe sigale akka waan namni kiristaanummaa fudhadhaa jeeni akka waan gartee dubbiin amantummaa amantii deebisuudhaaf keeysa waan isin dalagaa jirta yaa hattoota yaa naggaadee simmintoo yaa naggaadee jimaa sigale yaa naggaadee lafaa sigale sheekotii maalii miti naggada isin itti jirtan takka takkatti ummata gayyaafna jechuudha kijibdu woggii asirra tetteeysanii akka waan rabbi mana keeysan jiru akka waan jannata gartee kiisha keeysanii namaa qooddanitti namni gartee mee nama nu dura deemu kanaatu wanniidha jeetii gartee arri azaabni nuni kabajijee isin kabaja kanaa booda kabajaan teeysanii jirtu jechuudha bosh sheekotii qeensii ummata amaaraa faa laalime qeensii ummata amaaraa laali boo dhiira warra ummata bakka bu'ee fadootu sigale walii quudhuu wayyame ibsa isaan baasan laali maallaqa keenyaan ummata nuti bulchinu ummata nu hordofu ummata amantii teenya hordofu dirooyiniin fixuun haa dhaabbatu jedhanii guyya meeqa ibsa baafte boo cherchiin sigale mee cherchiin hangam takka ibsa baafte dhugaa walitti himuu gaarii sigale walii quudhuunis gaarii boo ortodoksiin gaafa sheyxaantichi dhiiga ummata amaaraa dhugu ummata hordoftoota amantii ortodoksii dhugu ummata keenya fixuun abadan hin ta'u jettee dura dhaabbatte moo dura hin dhaabbanne sababa sanitti mi kan sheyxaanni ortodoksiin dhiiga jee lafaa ka'eetuma joolluma oromoo tachi keessa teessee isaanii wajji nyaatu ortodoksii maal diigaame kun diigamaani sigale diigamaan gartee ortodoksii maal diigaamiti meelaali abuna Petros maarree boodarra qeensi balaa ifaa hidha galchee joolluma oromoo tachi keessa teessee maallaqallee isaanii wajji qooddattu isaanii wajji jiraattu akka amaarrichiif irraa ari'u godhe malee
Mee ortodoksiin inni diige takka naa himi. Takka. Sigale. Qullubbi Gabreeli taatu isaanii harkaa qaba. Kara hunda jaraa harkaa qaba. Mee wohuma yooniif duula banee akka qeensota Oromoo sanichi ari'an goosise malee mee wohuma ummata san godhe naa himi. Namni gariin ortodoksii diigee bar maara diigee kijibtu maal diiga qeensota Oromoo kachi jala taa'u yoo aangoo fudhatanillee beeku jee akkachi ari'an godhee jechuudha. Qeensonni Oromoo hundinuu ni ari'amanii jechuudha. Akka qeensota Oromoo ari'an godhe malee mee ortodoksii tam diige hin jirtu jechuudha. Laali ortodoksiin qoma dhawatteeti gaafa ummanni isii dhumu maallaqa nurraa guurtuun taaskii nuti kafalluun dirooyinii bittee ummata keenya fixxu jettee ibsa baaftee jechuudha. Shit! Mee Oromootiya caluma jaa'if laala. Mee ortodoksii tamtu diigame bara waan namicha kanaa caljeetiin kophaatiyya taa'ee laala. Caljeetiin taa'ee laala. Sigale. Caljeetiin taa'ee laala. Kijiba jettee yoo dhiiratte hoottuuti akkatti diigamte naa himi.